Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Akkuma jedhe baankii Gajareen qabadhee dhufa. Guyyaa kalee baankii 5 ture kanan qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Gajareen baankii Hawaashiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaadhaan biyyoota 20 karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa Waaqayyoo sin dagannee nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif illee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin daldalaa nu ergu hin dabale moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Ani yoo dabalees dabaleen jedha, yoo hir'iseen jedha jechuudha. Kanaafuu salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Baankii immoo baankiin akka Itiyoo Bilaak Maarkeetii miti. Itiyoo Bilaak Maarkeetii si'aatidha. Yootuma sana ollanirra jiran jijjiiramuu danda'a jechuudha. Sekeendii yookaan si'aati jijjiiramuu danda'a Itiyoo Bilaak Maarkeetii jechuudha. Sharafannaa isaanii baankiin garuu akkuma yeroo hunda dubbadhu jechuudha. Baankii guyyaa 2 guyyaa 3 hanga guyyaa 4 hanga turbeetti turuu danda'a. Keessattuu baankii daldala Itoophiyaa dafee hin jijjiiramu yookaan hin qayyaramu jechuudha. Yoo dabalees yoo hir'ises jechaadha. Hanga ji'a tokkotti taa'uu danda'a jechuudha. Kan hin dabale yookaan osoo hin hir'isin jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetii garuu akkas waan hin taaneef guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Baankii immoo akkuma jedhee baankii guyyaa hunda akka Gajareen qabadhee dhufa jechuudha. Fakkeenya guyyaa irraa akkuma jedhee baankii Hawaashii guyyaa kaleessa immoo baankii Dashan jedhee viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni kun dabalanii biyyoonni kun qannasanii jiru jechuudha. Kan qannasanis baay'eedha. Walumaa keessa makamee jira. Salphumatti biyyoota 20 qabadhee dhufu kana keessa gimmaashni dabalee biyyoonni kun dabalanii jiru. Biyyoonni kun immoo hir'isanii jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa walumaa keessa makamee jira jechuudha. Kamtu dabalee kamtu hir'isee jechuu jedhanii ibsuun nama hin ulfaata jechuudha. Maaliif biyya 20 waan ta'eef biyyoota 20 yeroo baay'ee natti fudhata jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti biyyoonni dabalanis jiru biyyoonni hir'isanis jiru jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha guyyaa har'aa. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatan jechuudha. Biyyoota 20 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Hawaashiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaara, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo jechaadha. Biyyoota 5 jechaadha. Egaa hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolarii irraa hin kaa'u guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolarii irraa hin kaa'u jechuudha. Ameerikaa doolariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaadhaan guyyaa har'aa birii 100 fi birii 87 fi saantiba 03 jechuudha. Ameerikaa doolariin guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin naannoo birii 2 dabalee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolariin tokko karaa baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 54 fi saantiba 26 jechuudha. Ameerikaa doolariin karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Birii 100 fi birii 35 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaadaa doolariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaadhaan jechaadha. Birii 100 fi birii 33 fi saantiba 47. Oomarri haalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 86 fi saantiba 31. Kan itti aanu Duubaa dirhaamii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 50 fi saantiba 89 jechuudha. Biriin Duubaay guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Kan itti aanu dhiifama akkasuma immoo Duubaa dirhaamii tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birii 44 fi saantiba 10. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birii 49 fi saantiba 80 jechuudha. Biriin Saawudii riyaalirree guyyaa har'aa
qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa kalecha birrii 50 ture naannoo birrii tokko qannasee jira jechuudha. Birrii Saawudii guyyaa har'aa karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyyaalli karaa baankii Awaashiin birrii 43 fi saantiima 16. Kan isaan Kuweetii diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 3 fi saantiima 89 jechaadha. Birriin Kuweetii guyyaa har'aa qannasee jira. Naannoo birrii 5 qannasee jira. Dhugaa dubbachuuf birriin Kuweetii guyyaa har'aa baay'ee qannasee jira jechuudha. Guyyaa kale birrii 600 fi birrii 8 fi saantiima 91 ture. Birriin Kuweetii jechuudha. Diinaarri Kuweetii guyyaa har'aa birrii 600 fi birrii 3 fi saantiima 89tti gadi qannasee jira jechuudha. Salphumatti naannoo birrii 5 qannasee jechuudha guyyaa har'aa birriin Kuweetii jechaadha. Kan ittaanu baareen diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 95 fi saantiima 69. Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 63 fi saantiima 74. Chaayinaa Yoowwaaniin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 27 fi saantiima 50. Kan ittaanu paawundiidha. Paawundi starliingiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 51 fi saantiima 54. Akkasuma paawundi starliingiin karaa baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiima 13. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 17 fi saantiima 13. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiima 98. Kan ittaanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 38 fi saantiima 16. Koronaan tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 20 fi saantiima 01. Turkii liireen tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan yookaan awwaalaan jechaadha. Birrii 4 fi saantiima 08. Egyptian paawundiin tokko yookaan birriin Egyptii tokko jechuudha. Birrii 3 fi saantiima 53 jechuudha karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan jechaadha. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 78. Israa'el shekeliin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 64 fi saantiima 74. Kan ittaanu Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiima 95. Paakistaan ruupiin tokko karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiima 67 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraachaan kana fakkaata. Akkasuma karaa baankiitiin baankota keessaa akkuma dura dubbadde baankii Awaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu. Karaa Itoo Black Marketiin immoo akkuma beekamu egaa biyyoota 20 jechaadha. Salphumatti karaa Itoo Black Marketiin guyyaa har'aa biyyoonni dabalanii jiru. Biyyoonni qannasanis jiru jechuudha. Haala lamaan jira jechuudha. Itoo Black Market guyyaa har'aa jechaadha. Kan biraamu kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaara fudhatu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerutii immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessaa baay'ee xiqqoo akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. 0 saantiima wayii ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatii salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaara fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf doolaara 3 maqaa Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Maqaa isaaniillee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu isin salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itoo Black Market .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 87 fi saantiima 03 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa Itoo Black Market yookaan hawwaalaadhaan guyyaa har'aa yoo ergatanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergatan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankiin baay'eetu jiru akkuma jedhe baankii gajariin qabadhee dhufa waan ta'eef guyyaa har'aa baankii Awaashiin immoo yoo ergatanii birrii 100 fi birrii 54 fi saantiima 26 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneenii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaan naaf tura.